Tole ani kanaan booda isumayyuu ijaan arguun barbaadu dhiifamallee gochuuf hin barbaadu. Yeroo dura wal fuunu abdii nuti waadaa akkasii waliin qabnu amma akkamitti waan akkasii natti maanuyyuu mee maaluma goona caaltu atamma tole jedhiiti. Ani immoo dhiifama isaanii gochuu hin danda'u saallachuu. Wallahi barkaatu kabajamtoota hordoftoota yaayyaa hubbuundi keessanuu baga naganuu jiraattan isiniin jedha. Guyyaa har'aa piraankii boombii dhooftuta ajaa'ibaa takka qabadhee isiniif dhiyaataniifu piraankii kana eenyu irra hojjette naan jechuu keessaniin oolu. Caaltuu irratti piraankii boombii dhooftu mana baasee jechaadha alatti irratti hojjechuudhaaf. Piraankiin kun maali yoo jettan yaada piraankicha jechaadha. Akka waan hajjiin hanguma caaltu fuudhee kana jechaadha dogongoree mucayyoo wayitii walitti dhiyaatee jira. Mucayyoo ulfeessee jira. Saniifuyyuu mucayyoon osoo caaltu sin fuudhiniin dura beekaa. Hajjiin mucayyoo tana osoo sin fuudhiniin dura beekaa. Wallolanii addaan turanii amma ammoo walitti deebi'aniiti. Akkuma tasaa guyyaa takka wajjin ciisanii ulfooftee mucayyoo waan taatu dhabdee ni rakkattee. Caaltu kanaafuyyuu mucayyoon sillee ni beetti. Anjaartii lammataa ta'ee ni jiraadhaa caaltuma amansiisaa yookaan anuunii amansiisaa jettee jirti. Atillee dogongora hajjii kana hajjiin dogongora ofii beekeetu dhiifama naa godhisiin jedheeti. Ana jaarsummaa ergate ati hajjii dhiifama godhiifillee mucayyoollee haa fuudhuuti. Jaartii lammataa ta'ee caaltuuti yaa waliin jiraadhu hajjii wajjin jedhaani. Iddoo kanatti itti bilbilee jira ni dhufti beellamsisee jira jechaadha. Mee caaltuu maal akka jettu jechaadha waliin kan daawwannu ta'a jechaadha. Viidiyoo kana yoo isin tole jechaadha laayikii akka gootan garuma isin yeroo jalqabaatiif gara maatii yaayyaa hooppi taatan jechaadha. Yaayyaa hooppi mee jecha yuutuuba kiyya gara yuutuuba kiyyaa nagaan dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jedha jechaadha. Subscribe akka gootan garuma isin gaafan hanga dhuma sagantaa keenyan hordofan affeerra. Nusena. Hale, jatuh. Akan, nagma, kayarta, naga style, yoga style. Akan, fayuman, uji mal fakat. Marida. Ayo, akamati. Jiru mal fakat. Marida. Badde ka jaltu. Imbanira. Ujiin akkam? Hojiin bareeda. Si bira akkam? Alhamdulillah jirra kun halkanii guyyaa. Hojii ma jirra. Homaan jennu wallahi. Baddani. Boqonnaan arganii moo akkam hojiirra? Hojiidha boqonnaan hin jiru. Maa? Boqonnaan hin jiru kaa guyyaa hundi. Leesh hin gaafattanii? Hin gaafattu? Yoo gaafanne illee ni eeyyaman ka. Ni eeyyamani? Okay rakkoon jiru. Amma garuu dhiifama asisi waamuu kiyyaaf dhiifama si gaafadha tole. Manatti xiqqoo wanni si waamuu didee fi akka tasaa namni illee nu dhufaa. Hajjiin illee achiin nu dhufuu danda'a maal jedheeti beektaa. Woo akka tasaa hajjiin illee dhufuu ni malaa yookaan ijoolleen illee akka tasaa dhuftee haasaa namaa kana addaan kutuu dandeetti jedheeti iddoo kanatti mana asisi waamee dhiifama naa godhi garuu. Maal rakkoo jiramu? Lakki rakkoon illee hin jirtu. Rakkoo yoo namni harka ofiitiin rakkoon fedhee yoo jiraate yoo namni harka ofiitiin guddisee rakkoo jiraa maal jedhe malee rakkoon hunduu rakkoon taatu beektaa caaltu. Rakkoo abbamatu rakkisa malee wannummaan feetee rakkoo ta'uu hin dandeettu. Yoo ati ol fuutee waan san ol jabeessitee harka kan keetiin rakkoodha jettee ol jabeessitee rakkoo taati malee yoo ati salphistee yaad waan uumamu hunduu akkanuma uumamaa lakki rabumarraa taatee yookaan namoota dogongoramee wanni akkanaa kun ta'amee jettee yoo yaaddee rakkoon kamuu rakkoo ta'uu hin danda'u. Sii galee? Sirriidha. Akkasii waan ati jettee fi rakkoon xiqqoo wayiillee hin dhabamtu. Garuu rakkoon xiqqoon sunis yoo ati shiikessitee shiikofti caaltu yoo ati guddoo taate akkasi xiqqoo wajjin baay'ee dhugaasii namni nama jaalatu kun yeroo baay'ee iddoo guddaa namaa kennaa beektaa. Iddoo namni nama jaalatu namaa kennu namni beekuu hin danda'u. Atamma iddoo hajjiin sii kennu iddoo jaalala hajjiin sii kennu beekuu hin dandeettu. Isaaf rabbi qofa beekachaa. Sii galaami
iddoo ati isa jaalattullee si'iif rabbitu beeka malee namni tokkooyyuu beekuu hin danda'u jechaadha. Amma maalidha caaltuu xiqqoo rakkina wayititu uumame. Ilmoo namaa ta'ee namni hin dogongorre hin jiru beektaa addunyaa kanarratti. Akkasii ilmoo namaa ta'ee namni hin dogongorre hin jiru. Xiqqoon achiin dogongora wayii raawwatee fi dogongoruma san anuma jecha akka irra dabrituu fi si gaafachuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf innis maal godhee itti oofeeti atummaan itti himis naan jedhee jirallee beekta. Maal dogoggora akkami? Innis atummaan itti himi abdii naan jedhee ture. Ani ammoo rakkoo hin qabu caaltuu waan kana tole akka jettu dhibbatti beekaanii. Sima abdadhee jechaadha. Innummaanuu afaan ofiitiin baafatee gaafa icciitii kana natti himu kalaas rakkoon hin jirtu anatti caaltuu amansiisaa. Watakka rakkoon hin jirtu jedheeti beeka. Itti gaafatamummaa fudhadhee iddoo kanas waan beekte. Rakkoo maaliiti? Rakkoon uumamte xiqqoo caaltuu garuu homaa naan hin jettu natti illee naartu. Maal sitti haarare? Rifattullee. Maali waan nama rifachiisu? Laayoo waan nama rifachiisu feetee yoo taate akkuma dura jalqabuma siin jedhe rakkoon kamuu ni uumama abba namni yoo xiqqeesse ni xiqqaataa namni yoo guddisee ni guddataa siin jedhee raama caaltu. Ani beeku kanatti mi'a. Laa amma waadaa naa seentee mee hin aartu. Waadaa si seenuu hin danda'u abdi. Maa? Waan nama aarsu yoo ta'e nan aara waan nama naarsine yoo ta'e nan aaru. Ohoo sodaan innummaanuu jalqabumaayyuu wanni sodaatii sinna ergeen maali? Akka ati na kabajitee. Maal balleessa kan hunda? Maal isii tajaaltu inni ajjiin dhugaa nama baay'ee si jaalatu iddoo guddaa sii qabu akka tasaa ta'ee mucayyoo wayii jaalataa ture. As keessatti mucayyoo wayii dura jechaadha. Osoo sin fuudhin hin duratti jaalataa ture. Mucayyoo san jaalataa ture booda kalaas mucayyoon sunis wal lolanii addaan kutanii akka tasaa taateeti mucayyoo sanii walii araaramanii mucayyoon sheeyxana guyyaan nama yoo dogongorse wanni danda'amu hin jiru ada akkuma tasaa guyyaa takka waliin ciisanii mucayyoon ulfoofte. Ulfoofte? Maal godharree caaltu mucayyoon ulfoofte inni akkasitti muun dhabe mucayyoon ammoo ofiiyyuu dhaqee caaltuu sanitti himaa jettee akkanatti balaa buusaa jirti. Waan goonu wallaallee kan badii kiyya amma nama biraa irraa raasaa irraa dhageettee caaltuu aniif caaltuu walloluu irra afaan kiyyaa ansitti mee ati afaan kan keetiin caaltutti meette caaltuun dhugaa kana beekuu qabdu osoo aniif caaltuu waliin lolle jedheeti waan akkanaa kana uumame akkam jetta caaltuu mee maal goona mee walumaanuyyuu amma mee hajjiin rakkatee dhugaa dubbanne mee maal taanedha caaltuu. Yeroo dura wal fuunu abdii nuti waadaa akkasii waliin qabnu amma akkamitti waan akkasii natti himta akkamitti inni waan akkasii godha otoo nan isa jala jiru. La bardo sun dhugaadha bar caaltuu dogongora jedhee barra anaa miti ka dogongora jedhe inni nuyyuu afaan ofiitiin dogongoraa ijuma maaliin caaltuu argee waan kana itti himuu danda'a jedheeti barree iddoo kana akka ani itti himuuf iddoo yoo feete manatti yoo feete iddoo feetetti iddoo ani hin jirretti waan miti itti himinaan jedhe amma inni beekta mee maal godha amma inni mucayyoo ulfoofti waan godhan hin jiru ayyoon nama gargaarullee hin qabdu as keessa. Tole ani kanaan booda isumayyuu ijaan arguun barbaadu dhiifamallee gochuuf hin barbaadu. Maaliif caaltu? Ishuma biraa deemu kalas ani san barbaadu ijuma nu arguu san barbaadu. La maaliif hin barbaanne sababni maali? Otoo na arguu ishii bira deeme miti. Kanaafuu ishuma biraa deemu ani san barbaadu. Barsiin dura wal beekanii caaltu. Amma nafaana jira waan ta'eef kalas. La ani maal kasi waameef wali isin oofuu fi yookaan akka ati aartuu fi miti bar. Wali isin araarsuudhaafi. Wanti kun inni siin dura isii beekaa siin jedhee sitti meemi? Na dura ishii beeka maaf ishiin fuunere? Ati isa deeggaraa jirta natti fakkaata. La an deeggaroo osoo hin taane ani isin araarsuu fi atamma waan gootu caaltu dhugaa. Mucayyoon ammoo akka si fuudheerullee dhageettee jirti. Mucayyoon garaa laaftii miskiina wayiiti. Akka si fuudheerullee dhageettee waan jirtuun maal jettee
Kalaas an dhaqee caaltu tuyyuu akka ulfa kana garaa qabu itti himaa ulfa kana akka garaa qabu itti himaa ulfi ka hajjiiti hajjiirraa ulfaa'ee kun waan beekamaadha yoo mucaan dhalatee iyyuu maruu ni danda'ani. Ani jaartii lammataa hajjii ta'ee caaltuu waliin jiraachuu barbaadaa caaltuunis akkuma argu nama gaariidha duuba isiin si beektillee dhugaa dubban. Caaltuun nama gaarii. Isayyuu nama beekuudha. Isiin nama si beeku. Akkasii caaltuun nama gaariidha jaartii lammaffaa ta'ee jiraachuu barbaadaa jetti. Isiin akkana jette garaa laaftee jechaadha mi'a atummaanuu mee maaluma goona caaltuu atamma tole jedhiiti. Ani immoo dhiifama isaanii gochuu hin danda'u isaan lachuufu nama na beekus yoo ta'e abdi. La caaltuu mee akkam goona hin rakkanne mee hin rakkanne akkam goona. Ani na gadhiisa shumaa fuudhuun jedhan. Bar isiin tole jette. Isiin tole jette caaltuun illee jaartii isaa haa taatu anillee jaartii isaa ta'a kalaas rakkoon hin jiru jettee jira. Ani hin fedhu kan namni tokko maan jiraata. Ayyaa caaltuu mee maal goone. Dogoggorri kun abdii otoo na dura ta'e homaa rakkoo hin qabu. Otoo ijoollee sadii qabaate na dura waan tokko rakkoo hin qabu nan fudhadhaa. Amma ijaan na booda ta'eef ijaansa kabajuuf malee abdii anis faana taa'ee naasa'u. Amma si kabaju beeka abdii. Sunummaa dhugaadha innillee ati na kabajitaa jedheeti waan kana namni naa gaafachuu danda'u naa eeyyamsiisuu illee danda'u abdii yoo taate malee nama biraa abadan hin amanu nama biraatti hin amanuu jedhee innillee onnaa jedhee amma mee maaluma jedha caaltuu maal godha. Ani karaa argaa isaan barbaadu siin jedhee jira abdii. Amma caaltuu anumaaf jedhiiti tole jedhiiti jaartii lammataa ta'e jiraadhu rabbee caaltuu. Ani barbaadu siin jedhee abdii. Caaltuu rabbee miila kan kee jala jigaar laa galatuma abdii laa dhugaa rabbi ilamee caaltuu laa ani safaan jiraachuun barbaadu siin jedhee abdii. Rabbumaa jedhiiti amma tole jedhiif jaartii lammataa illee ta'ii fi waliin jiraadhu rabbi. Abdii ani amma baddalamee jira keessi kun na gubatee jira amma si kabajuuf malee otoo nama biraa ta'e taa'es faana naasa'u abdii. Maa keessi kee gubataa kunoo namni maa 4-5 fuudhaa caaltuu caaltuu mee as deemu oo dhaabbu caaltuu. Caaltuu barraan walii isin ofuuf miti kaa. Walii isin ofuuf miti bara. Ani barbaadu sin jedhee ati maa namni 4-5 ta'ee waliin jiraata. Ani barbaadu sin jedhee ani kan barbaadu nama tokko. Ani tokko waan ta'eef nama tokko barbaada. Kot taa'imi. Namni kochaatu koo mucayyoo sannis isa kootu. Haltu dhageetta. Amma taas gabaayeeti amma maal jette tole hin jedhutti. Ani tole hin jedhu. Maa anama mucayyoon tun na kabajitii tole naa jettii jedhee iddoo kanatti waamee. Ani kanarratti waan itti kabajuun qaba abdii kanarratti illee tole siif hin jedhu. Tole taa'e. Ani keessi koo mana gubate anaatu beeka. Na agarsiisi mucitti. Tole mucayyoo si agarsiisa. Caaltuu amma dhiifama wajjin firaankis godhaa jira. Firaankiin kan maaliif abdii akkatti firaankiin nama godhanii? Walaa firankis godhaa jira jechuudha. Koo caaltuu dhiifama nasi. Firaankiin godhe? Laa dhiifama. Anaaran jiruuti gadhiifatu. Laa dhiifama. Koo dhaabadhu kaayee yoo aarteen jiraanne maal? Koo caaltuu eebi nu salphisiniiti dhiifama. Abdii aareen jiru siin jedhee kana dhiisi. Kalaas eegaa aarteen jiraanne kootu gattaa'eeti. Intaa'u nan deema barbaada. Laa dhiifama caaltuu. Caaltuu dhiifama. Aareen jiru siin jedhee jira abdii. Dhiifama nu waan tokko aanaan jiru gadhiifadhu viidiyoo fi. Laa ana argaa jira akka aarteen jira. Hayyaa caaltuu rabbitti. Hayyaa caaltuu.